Harka shama kam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abrahaam Birruurraa oduuwwan sa'aatii kana dhageessu. Godina Harargee Bahaa Dirree Xiyyaaraa dabalatee Haramayaa Dhangaggoo fi Baroodaa akkanumas magaalota afaan biroo keessatti maqaa leenjii waraanaa fudhattu jechuudhaan dargaggoota adamsanii gara adda waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen gabaasan. Magaalaa Awwadaa keessa ammoo namoota baay'een isaanii 50 ol ta'an isaan iddoo biraarraa dhufuun magaalattii keessa ijaarratan humnoonni tikaa jumlaa walitti qabuun humnaan gara dirree leenjii waraanaatti ergaa jiraachuu qeerroowwan magaalaa Awwadaa OMN itti himanii jiran. Namoonni hedduunis jireenya isaanii dhiisuu baqatanii ka jedhan maddeen keenya jiraatan magaalaa Awwadaa gochoonni akkana iddoowwan garaagaraatti raawwatamaa jiraachuu himeeti jira. Raddootaa fi magaalota godina Harargee Bahaa kanneen akka Bacaqqee, Ijaarsa Ruufaa, Dhangaggoo, Calanqoo, Qullubbii, Harawaacaa, Baddannoo fi Kaarramiillee keessatti gochi wal fakkaataan deemaa akka jiru dargaggoota malees maanguddoonni dirqamuun gara adda waraanaatti geeffamaa jiraachuu odeeffannoon qabatamaan achi nu ga'e ni agarsiisa. Mootummaan Bilchiginaa abdii kutannaa sadarkaa xumuraa keessa waan seeneef maqaa leenjii waraanaa gaachana sirnaa jedhuun uummata dararaa akka jiru beekameeti jira. Kufaatii haaromsaatiin wal qabatee jeequmsi siyaasa Itoophiyaa keessatti uumame yeroo ammaa biyyattii gara wal waraansaa hamaa ta'etti geessaa ka jiru yoo ta'u lola guutuu biyyattii keessatti deemaa jiru kanaanis loltoota sirnichaa dabalatee lubbuun namoota nagaa kumaatamaan darbaati jira. Gabaasa dabalataa Faayizaa Iliyaas isinitti hima. Mootummaan Bilchiginaa abdii kutannaa sadarkaa xumuraa keessa waan seeneef maqaa leenjii waraanaa gaachana sirnaa jedhuun uummata dararaa akka jiru beekame. Kufaatii haaromsaatiin wal qabatee jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumame yeroo ammaa biyyattii gara waraana waliinii hamaa ta'e keessa galchee kan jiru yoo ta'u lola guutuu biyyattii keessatti deemaa jiru kanaanis loltoota sirnichaa dabalatee lubbuun namoota nagaa kumaatamaan dabraati jira. Lolli yeroo ammaa biyyattii keessatti deemaa jiru kun waraana sirni mootummaa Bilchiginaa lola sabboonummaa sabootaa balleessuuf eegalee fi waggoota 3 har'aa Oromoo irratti labsame ta'uun kan beekamudha. Keessattuu waraana kaaba biyyattiitti Tigraay wajjin eegalee irratti loltoonni 10,000 ajjeefamuu fi kuma hedduun booji'amuun dandeettii loltummaa waraanaa sirnichaa waan cabseef mootummaa Bilchiginaa karoora waggaa 30 baafataa ture yaaddoo keessa buusuu dandeetti jira jedhu taajjabdoonni dhimmichatti dhiheenyaan hordofaa jiran. Mootummaan Bilchiginaa dadhabuu fi diigamuu waraana isaa kana haguuguuf yeroo ammaa milishaa fi humnoota addaa naannolee garaagaraa dirree waraanaatti oofuu fi dargaggoota dirqiidhaan ukkamsee leenjitti galchaa ture. Tibba kana immoo miseensonni Bilchiginaa fi uummanni bal'aan maqaa gaachana sirnaa jedhuun leenjii dirqii ganda hunda keessatti akka fudhatan yaalii ijibbaata isa dhumaa fakkaatu taasisaa jira. Kunis sadarkaa bututuu sirnichaa fi abdii kutannaa isa xumuraa keessa jiraachuu agarsiisaa jiru maddeen keenya OMN dubbisee fi maqaan isaanii akka dhiyamu hin barbaanne. Walumaa galatti sirni mootummaa Bilchiginaa yeroo ammaa ajandaa xixiqqoo uumuudhaan caccabuu fi diigamuu sirnichaa dho'isuuf yaalus uummanni keenya ergaa dogoggorsaa karaa Bilchiginaatiin hafarfamaa jiru kana hubatee qabsaa'ota Oromoo bira dhaabbachuudhaan biyya isaa akka dhuunfatu dhaamsi dabarfamaa jira. Barattuun Oromoo Yuunivarsiitii Gaambeellaatti duuteree fi maatiif ergame Qamariyaa Hayilee jedhamtu sababa maaliin akka duute maatiin nu qoratamuu qaba jechuun gaafatan. Qamariyaan dhalattuu godina Arsii Aanaa Kofalee fi barattuu Yuunivarsiitii Gaambeellaa waggaa 3ffaa eebbaaf qophooftu turte Mahammad Fantaalee maatii dubbisuudhaan gabaasa bal'aa qindeessee jira. Barattuun Oromoo Yuunivarsiitii Gaambeellaatti duutee reeffi maatiif ergame Qamariyaa Hayilee sababa maaliitiin akka duute hin beeknu waan ta'eef nuuf qoratamuu qaba jechuun maatiin komii dhiyeeffatan. Qamariyaan dhalattuu godina Arsii Aanaa Kofalee fi barattuu Yuunivarsiitii Gaambeellaa waggaa 3ffaa eebbaaf qophooftu turte. Miseensota maatii keessaa namni dubbifne tokko akka nuuf ibsetti barattuu Qamariyaa Hayilee dhalattuu godina Arsii Lixaa Aanaa Kofalee ganda Gurgoo lamaati. Qamariyaan Yuunivarsiitii Gaambeellaatti barattuu damee barnoota loojistiikii yoo taatu silaa ji'a gayyaa keessa jirru kana eebbifamuuf qophii irra turtee jedhu maatiin. Ta'us garuu barattuun tun gaafa adoolessa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti
jechuun yuunivarsiitichi kan gabaase yoo ta'u of ajjeesuu isiitiif ragaan qabatamaan hin jiru jechuun maatiin komii dhiyeeffatanii jiru. Reeffi durbee kanaatis gaafa adoolessa 29 bara 2013 maatiif kan ergame yoo ta'u maatiinis reeffa intala isaanii awwaallatanii jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qulqulleeffatee jira. Barattuu Qamariyaan barnoota isii xumurtee eebbaaf qophaa'aa kan turte yoo ta'u qabxii waliigalaa isiin galmeessite GPA 3.89 ta'uu miseensi maatii OMN dubbise addeessee jira. Obboleettii kooti Qamariyaa Hayilee jedhamti. Yuunivarsiitii Gambeellaatti waggaa sadaffaa loojistikii baratti. Sababa ishiin duutee garuu yoo hin beekne akka yuunivarsiitiin gabaasetti mucayyoon Qamariyaa Hayilee tuni qabxiidhaanis 3.89 qabdi jedha. Kanaaf akka infoormeeshinii nu godhanitti garuu reeffitti gaafa qabanii fidan dildila baaroo irraa darbite sababa ishiin darbiteef hin beenu kan jedhanii sababa akkanumaan waan wantaani fuudhanii nuuf ergan jechuudha. Dhimma ajjechaa isiitiin qorannoon akka adeemsifamu maatiin kan gaafate yoo ta'u qajeelchi komishinii poolisii naannoo Gambeellaa qorannoo geggeessaa waan jiruuf tasgabbaa'a jechuun maatitti akka himames odeeffanneerra. Maatiin barattuu kana harka qalleeyyii waan ta'aniif bu'aa bahii hedduu keessa darbuun barsiifannee eebbisiifachuuf osoo qophoofnu duutee dhageenyee reeffa fudhachuuf dirqamne waan ta'eef duutisii akka nuuf qoratamu feenas jedheera. Miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise kun egaa walumaa galatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraatti waqtii adda addaatti sababa hin beekamneen lubbuu dhabaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa fi waldhibdee daangaa naannolee jidduu jiru hiikuuf furmaanni marii biyyaalessaa ta'uu himameeti jira. Garaagarummaan siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaaga'ama siyaasaa cimaa yoo fidu waldhibdeen daangaa Oromiyaa fi Amaaraa, Sumaalee fi Affaar, Tigraay fi Amaaraa akkanumas Oromiyaa fi Sumaalee ijoowwan wal waraansaa Itoophiyaa hammeessaa jiran keessaa hangafoota. Hayyuun seeraa Dr. Enook Gabbisaa fi gorsaan ijaarsa nagaa diimokiraasii fi heeraa Dr. Adam turtii BBC wajjin taasisaniin rakkoo Itoophiyaatiif furmaanni marii biyyaalessaa ta'uu eeranii jiranii Siraaj Sabaaf yaadayyootaa fi xiinxaloota qopheessee jira. Garaagarummaan siyaasaa Itoophiyaa keessatti gaaga'ama siyaasaa cimaa yoo fidu waldhabdeen daangaa Oromiyaa fi Amaaraa, Sumaalee fi Affaar, Tigraay fi Amaaraa akkasumas Oromiyaa fi Sumaalee wantoota waraana waliinii Itoophiyaa hammeessan keessaa isa tokko jechuun dubbatama. Garaagarummaan siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa jedhuun TPLF fi Biltsiginnaam hidhattoota Gumuuzii fi mootummaa federaalaa jidduu jiruun gaaga'ama siyaasaa cimaa Itoophiyaa keessatti hordofsiisuun lubbuu namaa fi qabeenyaa gaaga'ee jiran gabaasa miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaati. Bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti Itoophiyaan qormaata siyaasaa qofa osoo hin taane waldhabdee daangaa naannolee jidduutti uumamuun qormaatamaati jirti. Waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti ji'oota 10 adeemsifamaa jiru hordofeen waldhabdeen siyaasaa Tigraay fi Amaaraa jidduu jiruun gara daangaa ce'ee jira jedhamuun xiinxaltootaan dubbatama. Waldhabdeen Oromiyaa fi Amaaraa jidduutti karaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatiif Fantaalleen uumamuun lubbuu namaa fi qabeenyaa barbadeessaatii jira. Finxaaleeyyiin siyaasaa Amaaraa maqaa babal'ifannaa lafaatiin lola uummata nagaa irratti banuun lubbuu namaa fi qabeenyaa hobbaasaa jiru. Humni waraanaa mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamee aanaa Minjaar Shankooraa keessaan lafa Oromoo qabachuu bobbaafame waldhabdee daangaa dhalchee lubbuu namaa fi qabeenyaa barbadeessaatii jira. Waraanni kaaba Itoophiyaatti ka'ee humnoonni TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa haleeluu hordofee ajaja muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliitiin jalqabe. isaanii irraa buqqisuun Itoophiyaa qormaata biraatiif saaxilee jiran yaada xiinxaltootaati. Waldhabdeen daangaa Affaarii fi Sumaalee magaalota daangaa kanneen akka Gadamaayituu yookaan Garbayisaa, Foonaa fi Adeeyituu irratti uumamuun lubbuun namaa badaatii jirti.
Oromiyaa fi Sumaalee aanaa Cinaaqsan dabalatee daangaalee Oromiyaa fi Sumaaleen itti wal daangessanitti walitti bu'iinsa irra deddeebiin uumamaam. Walitti bu'iinsi daangaa naannolee jidduutti uumamu gaagama siyaasaa Itoophiyaan bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti dhandhamtee daran kan hammeesse yoo ta'u, walitti bu'iinsichi ilaalcha siyaasaa duraanii irraa kan maddeedha jechuun xiinxaltoonni dhimma walitti bu'iinsaa ibsaatii jiru. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keeyyataa 48 muraa tokkootti naannolee lama gidduutti wal dhabdeen daangaa yoo uumame gidduu seenuun furmaata kan kennu mana maree federeeshinii ta'us hanga ammaatti wal dhabdee daangaa Amaaraa fi Tigraay akkasumas Amaaraa fi Oromiyaa Shawaa Bahaa jidduu jiru irratti manni marichaa furmaata laate hin qabuun komii uummattootaati. Hayyuun seeraa Dr. Heenok Gabbisaa fi gorsaan ijaarsa nagaa Dimookiraasii fi heeraa Dr. Adam Kaasee turtii BBC wajjin taasisaniin rakkoo Itoophiyaatiif furmaanni marii biyyaalessaati jedhan. Gorsaan ijaarsa nagaa Dimookiraasii fi heeraa Dr. Adam Kaasee rakkoo daangaa furuuf heerri mootummaa aangoo mana maree federeeshiniitiif kenne. Ta'us rakkoo kana furuuf TPLF fi mana maree federeeshinii irraa amantaa hin qabu waan ta'eef furmaata hin fidu jechuun waldhabdee daangaa Amaaraa fi Tigraay jidduu jiru ibsa. Waldhabdee daangaa naannolee furuun kan danda'amu waraana keessatti osoo hin taane yeroo nagayaati. Karaa mana maree federeeshiniitiin waldhabdee daangaas ta'ee siyaasaa furuuf yeroon darbee jira. Qaamoleen waldhabdee gadi ta'anii mari'achuu qofatu furmaata fidaan yaada hayyuu seeraa Dr. Heenok Gabbisaati. Badhaafamaan Noobeelii nagaa fi bulchaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii walitti bu'iinsa daangaa biyyattii keessatti ka'uu furuuf Komishinii dhimmoota eenyummaa fi bulchiinsa daangaa kan hundeesse yoo ta'u, waldhabdee naannolee furuu irratti yeroo bobba'e hin mul'atu. Cuunfatti waldhabdee daangaa naannolee jidduu jiru furuuf komishiniin dhimmoota eenyummaa fi bulchiinsa daangaas ta'e manni maree federeeshinii yeroon isaa irra taree jira. Rakkoo daangaales ta'e furmaanni gaagama siyaasaa Itoophiyaa marii biyyaalessaa qaamolee hunda hirmaachiseedha kan jedhu yaada dhaabbilee idil addunyaa fi hayyoonni garaagaraa kennanidha. Imbasiin Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argamu cufamuuf akka jiruu fi hojjettooti qoonsilaa guyyaa 15 keessatti meeshaa isaanii walitti qabatanii gara biyyaatti akka galaniif mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarsee jira. Yeroo duulli hidhaa lammiilee Itoophiyaa irratti banamee guyyaatti namooti kumaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti imbasichi cufamuuf jechuun yaaddoo namoota achi jiranii ta'eeti jira. Naimaa Umar dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Imbasiin Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argamu cufamuuf akka jiru maddeen keenya Saawud Arabiyaa jiraatan OMN itti himani. Hojjettoonni qoonsilaa guyyaa 15 keessatti meeshaa isaanii walitti qabatanii gara biyyaatti akka galaniif mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarsee jiraachuutu himame. Akka namoonni hojjettoota qoonsilaa kanneenitti dhiyaatanii irraa odeeffatan jaanitti mootummaan Itoophiyaa ji'a fulbaanaa kana booda caasaa mootummaa haarawa diriirsuu fi namoota haarawa ramaduu fi jiru. Ta'us garuu deebiin isaanii kun hangam takka akka qabatamaa ta'e wanti beekame hin jiru jiraataan magaalaa Jiddaarraa OMN dubbise. Ayaan jiraata magaalaa Jiddaati. Konsulli isaan kaasan kan magaalaa Jiddaatti argamu. Dippiloomaatonni tokko hawaasa walitti dhiyaataniif yeroo kanneen guyyaa 15 keessatti meeshaa keessa walitti qabadhaa gara biyyaatti deebi'aa nuun jedhanii jiranii sababni maali jettee gaafannu fulbaanaa mootummaa haarawaa dhaabbataa gaafa mootummaan haarofti dhaabbate bilchiginnaa qaban leenjisnee ramannaa ammaaf isin gara biyyaatti dachaa nuun jedhan jedhanii ajaja akkasii nuu kennanii guyyaa 15 keessatti deemuuf qophii boroora eegallaa
guyyaa 23 ji'a 8 booda sochii eegaluu jira. Saniif bakkeetti nuqdaa yookaan buufata taftiishaa kan duraan jiruun alatti bakka tokko tottolchuu jira. Haalli kun isa teessoo